obboleewwan keenya wanni narra bakka kanatti ergaa kana dhufee dabarsuu barbaadee fi rakkoon lammii keenya biyya Saa'udii mana hidhaa garaa keessatti nuti ganamaa galgala dhageenyu baay'ee nama dhukkubsa sammuu namaa jeeqa. Rakkoo kana gaa walumaan quba qabna. An guyyaa irratti yoo xiqqaate yeroo 5-6 ol naa bilbilan biyya sanarra. Yoo naa bilbilanuu rakkoo mana hidhaa sana keessa jiru nan dhagaa gariin boohaanatti himaa wajjin boohaatiin dabarsa jechuudha. Mana hidhaa Shumeesii, mana hidhaa Tariiq al-Kharjii, mana hidhaa Haddaa, mana hidhaa Jamuum, Riyaad, mana hidhaa baay'ee keessatti uummanni keenya 100,000 ol kan ta'antu dararaa adda addaatiif saaxilamanii jiru. Rakkoon uummata kanaa jaarraa amma keessa jirru kana keessatti rakkoo akkanaa namarra kan hin geenyetu irra gahaa jirachuu dandeenya. Namni wanni isaan nyaatan, warri isaan irra ciisan, yoo dhukkubsatan yaala argachuu dhabuun, akkasumas immoo hattan dhaqee hamma yoo lubbuun isaanii mana hidhaa sana keessatti dabartellee reeffa keessaa yeroo isaan keessaa reeffa itti gadi hin baasne reeffi guyyaa 2 guyyaa 3 hamma inni xaraahutti mana sana keessa hidhamtootni bifa isaan itti waan sanaa wajjin reeffaa wajjin hidhamantu jira. Gariin isaanii abbootiin hidhamanii haatimanoonni isaanii immoo mana hidhaa sana keessatti bakkeetti haalan taaneen bifan taaneen yeroo isaan itti miidhamantu jira jechaadha. So kana yoo ilaalle rakkoon uummanni kun keessa jiru rakkoo baay'ee nama gaddisiisuudha. Rakkoo kana mootummaan maaliif hin furre? Lammiin keenya kun maaliif biyyatti garuu dadhabe kan jedhu gaafii ummata keenyaati. Gaafii namni namummaa qabus gaafatu jechuudha. So an gaafii kana yeroo garii imbaasiidha warra imbaasii keessa hojjetaniif, ucci guddaa warra hojjetaniif, warra sadarkaa adda addaatti jiraniif gaafii kana dhiyeessuudhaaf yaalaan ture. Haa ta'u malee gaafii kana yeroo isaaniif dhiyeessinu keessatti wanti nuti dhageenyu wantooti adda addaa wantoonni sirriin ta'an baay'ee turan. Yeroo garii immoo fumaafuu bahee laayivii waan jiru yeroo an itti dabarsaa ture. Hamma immoo yeroo kana maaltu jira? Namoonni dheengaddaa jilli asii deemee aangawwan biyya Saa'udii dubbisee maal irra gahee galee tokko kana. Lammaffaan ucci guddaa itti bilbileen maaltu ejjetamaa jira uummata kana deebisuudhaaf kan jedhu odeeffannoon achirraa argadheetu jira. Sadaffaa ambaasaadara biyya sanaa kallattiidhaan bilbiluudhaan maaltu ta'aa jira? Maaltu gaggeeffamaa jira? Uummata kanaaf wanti godhamaa jiru maali kan jedhus gaafadheen qaama kana sadan irraa guyyaa har'aa kana kaleessa dheengaddaatu hin ta'e guyyaa har'aa kana maaltu jira waan jedhu isinii dhiyeessuudhaafani. Kana kan hin godhuuf maatii hidhamtootaa hamileen isaanii akka cabdee hamilee akka hin kutanne garaa akka hin kutanne gochuuf warra mana hidhaa sana keessa jirus immoo hamma ta'e tokko abdiidhaan akka jiraatan hamilee isaanii akka ol ka'u namoonni tokko hamilee kutachuudhaan mana hidhaa sana keessatti mataan isa kan maraatee jira kan qaamni hir'ataa jiru jira wantooti adda addaa jira. Kuni akka hin taaneef namoonni gariin gara barbaaddanitti hiikkachuu dandeessu. An garuu akka namaatti akka nama muslima tokkootti akka rakkoon saba isaadhaa nama isa quuquu nama isa dhukkubsuutti waan har'a jiru kana dhugaa lafa jirtu kana isinii himuudhaafani kanaaf jechuudha. Dhugaa kanas kan inni himuu barbaada. Hamileen isaanii abdiidhaan akka jiraatan jechuudha. Dura kan hin gaafadhe Dr. Jeelaan jila asii deeme wucci guddaa irraa ikonomii ministeerii irraa jaarmayaa waldaa amantaa irraa deemanii jiru. Hayyoota irraa deemanii jiru. Maal gootan kan jedhuun gaafadhe akkanatti himanitti mootummaan biyya Saa'udii haala gaariidhaan kabajaadhaan isaan simatee
مرة لما طائرة نوفا إسا وزير الداخليان يوكان مو منستر إما بيا كيسا تين والأرجاني بكن جروت طائرة أرجي في دكاني سعد إيرات هاني هاساني هريرو سعودي في إثيوبيا قد جرو غلطة إثيوبيان سعودي الراك أبدو كون مو مالي فكت إكاساني هاساني إيجا سياسان بيا الدنيا كوني يوكان غرا بتاتي بوبسا يوكان مرغت بوبسا التوكو أولي التوكو غدي توني سابي كما دا إثيوبيان لولا يرو دربي كيسا غلطة كان كيستي غرين توكو غري إثيوبيا كان دابت جرا غرين فالا دابت جرا فدين الدداس يرو سنة كيستي وانت دربي جرا إيغان كان أول قبتي هريرون بيا لمان قدوتي همت إتوكو لافتي وانتوتا الدداتي فسات لمي لكي hidhamtoota irrattis immoo effektiinsaa yookaan bu'aan isaadha mul'atee jira amma immoo dhufuun keessan kun nuuf kabajaa guddaadha waan dandeenyu goonee waan isin gargaaru isin gargaarre yeroo gabaabaa keessatti lammiileen keessan kun akka biyya isaaniitti deebi'an goona egaa mana hidhaa kana hundasaa kan inni ilaallatu waziira daakhiliyyaadha akka dehannat ministeerii biyya keenyatti jedhamu jechuudha yookaan immoo haajaa ministeera dhimma biyya keessaatu tigaafatamadha isa jalatti hoogganama kun hundi isaadha kana waadaan Huseene akka namni dhukkubsate akka yaalamu akkaataan qabiyya isaanii akka fooyya'u yeroo gabaabaa keessatti immoo akka biyya isaaniitti deebi'an waan jedhu kanarratti haasofne wanti hafi amma documentationiidha waan jedhu naa kaasanii lamaffataan wucci guddaayidha wajjiniin kan inni haasa'e wucci guddaay tigaafatamaa sadarkaa ti'aanaa ministeer de'etaatiin ta'ee kan jiru luukii kana keessa yookaan mojila kana keessa namicha jiru sa'aatii dheeraa wajjiniin daqiiqaa dheeraa wajjiniin haasofne waan haasofne kana keessatti gaa mana kana keessa yookaan ministeera dhimma haajaa dhimma alaa Itoophiyaa kana keessa haalli walxaxaan akka ture fedhiin garagaraa akka ture namoonni wanni kun akka inni hin milkoofne lammiin kun yeroodhaan biyya kanatti akka hin deebineef kallattii adda addaatiin waan adda addaa xaxaa turan akka turaniif amma wanti kun sirraahee yeroo amma dhaqan kanatti achittis dhaqanii ambaasaaddar qunsulaan achi jiru qaamni Saawudii hariiroo uumanii dhimma kanarratti akka hojjetan akka walii galan kana qofa osoo hin ta'initti wucci guddaayin bakka bu'aa isaa dhimmuma kana qofa kan hordofu tiimii tokko yookaan garee tokko akka achitti dhiisee immigireeshinii irraa waan dokumenteeshinii wal qabatu maaliifi hidhamtoota kana keessa maqaa Itoophiyaatiin namoota baay'eetu achi keessa jiru lammii garagaraatu jiru lammiin kun liisee paasiin yoo kennameef zeeginnatii kennameef jechuudha eegasii walitti makatanii biyya kana yoo dhufan kun immoo biyya irrattis rakkina adda addaa haala itti uumamuun danda'u waan jiruudhaaf addaan baasuun qulqulleessuun hamma danda'ametti barbaachisaa waan ta'eef immigireeshiniin asirraa ta'ee korespondensiidhaan kan hojjetu sun ta'initti itti gaafatamummaadhaan tiimiin tokko immigireeshinii irraa achi taa'ee waan kana faasiliteet akka godhaa jiru akka saffisiisaa jiru yeroo gabaabaa keessatti wanni kun furmaata akka argatu naa hime itti aansu kana jechuudha itti aansuudhaan kan maayyii yookaan kan dhumaa kan dubbise ambaasaaddar Leencoo Baatiin achi jira Leencoon yaa akkuma beektan dhimma kana wantummaan angara kana dhufeef dhimma lammii keenyaa kanaatii fi ganamaa galgalan kana irratti hojjetaa jira duraan otoo lolliin uumamin yeroo yeroodhaan nama fe'uu eegallee turre liistii isaanis baasne haa ta'u malee immoo hamma danda'ameen otoo kanaan jiru lolli uumamee wantooti adda addaa jijjiiramanii hariiroon biyya lamaan gidduutti jiru hamma ta'e tokko wantoota adda addaatiin wal qabatee wanti rakkoon uumaman jiru rakkoon wucci guddaa keessa tures akkuma qaamni biraas akkuma silanaa kaasee garasiinis wanti ka'e jira namoonni fedhii adda addaa qaban wantooti adda addaa akka milkoofne kan gahee isaanii taphataa turan ammallee iddoo sana kan ka'anii jiran kan addaan baafamanii iddoo isaaniitti ka'antu jiru ganamaa galgala kanarratti hojjetaa jirra waanuma feete ta'ee dhumarra inni akka dhuunfaa isaattumaan laan jedha lammiin keenya qoodaa sitti du'i biyya isaatti asii fe'amee deemee karaa irratti illee buufamee biyya isaatti iyyuu waan fedhe yoo ta'e nuyi kana kan nuti barbaannu kuni dhimma yerootti kenninu miti wanti as jirruufuu kana ganamaa galgala kanarratti hojjetaa jirra wanti amma nu hafu dhimma dokumenteeshiniiti dokumentu godhamuu qabu tartiibatti deebi'uu qabu
liisii baasiin qophaa'uu fi qabaa. Yoommoo achii feenee as argine simatamuu qabu. Eessa qubatu? Haalli kunis biyya keessatti mijaa'uu qaba waan ta'eedhaafi nuyi kana waan dookumentiidhaan wal qabatu akkaataa adeemsa isaanii yeroo gabaabaa keessatti akka isaan achirraa imalanii yookaan fe'amanii achi as dhufanii jedhanu gochuuf ganamaa galgala hirriba hin qabnu guyyaa tokko hin boqonne kan irratti hojjetaa jirra. Biyyas gaafa deebi'an immoo lammiin kun eessa dhaqu wanti jedhus addaan baafamuu waan qabuudhaaf kan irrattis hojjetaa jirra waan jedhu naa kaasani. Kanaafiyyuu wanti jiru waan hamilee namaa kennu, wanti jiru waan abdii namatti horu, obboleewwan keenya ka dhiiraa dubartii dargaggoo shamarran maneedhaa keessa jirtan rabbiin sodaadhaatii obsaa qaama keessan irratti waa tokko hin uumina. Har'a waan hin taane waan nama suukanneessu tokko tokko dhagoo eegale gariin haga lubbuu of baasuuf deemutti jira. Namni imaana qabu namni diin qabu kanan godhu maaliif lubbuu isaa addunyaa irrattis akka kanatti qisaasee miidhee yoommoo of ajjeesse immoo dhaqee fuula rabbiittis lubbuu isaa kanarraa gaafatamuuf deema waan ta'eedhaaf obsaa inna allaha ma'a as-saabiriin. Obsitanii jirtu gariin keessan waggaa tokkoof ji'a 8 waggaa 2 waggaa 1 waggaa dheeraa obsitanii jirtan jechuudha. Arabni waan jedha alli sabarta al-kathiir maa baaqi illa al-qaliil. Wanti isin obsitan guddaadha. Amma kan isin hafe yoo rabbi biraa taate yeroo xiqqoodha jechuudha. Hamma dandeessaniin yeroo xiqqoo kana ciniinnadhaati obsaa. Rakkoo guddaan tokko ummatuma keenya lammii ofii kan gurguratutu achi jira. Kan warri maqaan isaadhaa mootummaan liisti godhee tokkoffaarra lammaffaarra kaahee qarshiidhaan gurguratantu jiran. Warra imbaasii keessa jiru wajjinii walii galuun hunda miti imbaasiin akkuma jenne kana caasaa duraan xaxamee jira. Caasaan sun ammallee diigamee hin sirroofne. Kanaafiyyuu warra ala taa'ee lammii keenya kanarraa maneedhaa keessa jiru maatii isaanirraa birrii fudhatee waraqata gurguratu. Taraa yookaan darabee gurguratu jira jechuudha. Dabaree tokko kan gurguratu kan gurguru jira. Kanaaf kunis beekamuu qaba. Kanas mootummaan identify godhee jira. Rakkina qonsulaa keessa jiru, rakkina imbaasii keessa jirus mootummaan ambaasaaddarris akkanatti manitti kana identify godhanii jiranii. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbi biraa taate biyya keessan galtanii maatii keessanii wal agartan jennee yaanna. Du'aa gochuun barbaachisaadha. Lammiin kun yoo as deebi'u eessa qubata, maal nyaata, eessatti galaanis hunda keenya laallata jechuudha. Egaa akkuma beektan biyyi keenya yeroo ammaa kana ummanni keenya naannoo adda addaatti inni kaan lolaan, inni kaan hongeedhaan, inni kaabaa lolaan, inni kibbaa fi inni bahaa, Baalee, Booranni, Somaaleen rakkina guddaa keessa jira. Beela'ee jechuudha ummanni kuma dhibba baay'eetti lakkaaman yookaan miiliyoonatti lakkaaman jechuudha. Haa ta'u malee immoo biyya ofii keessatti kabajaadhaan beela'uun iyyuu kabajaa tokko jechuudha. Kanaaf hamma dandeenyuun wanti amma jiru kana dhiibbaan jalqabne itti fufa, gaafiin keenya itti fufa, deeggarsi keenya itti fufa. Dhugaa jirtu moo akkanatti walitti himaa lakkii dogongoraa wanti jiru kana wanti jedhamoo jiraates wal sirreessaa wal ibsaa deemuun nurra jiraata. Yeroo muraasaaf akka kanaan obsinee haa eegnu, du'aa isaa haa kadhannu ummata keenya kanaafi akka rabbiin sabriis kennuuf, akka rabbiin isaan tiksu, akka rabbiin faraja isaanii yeroo gabaabaa keessatti kennu haa bira dhaabbannu jedha ergaan ani qabu kana. Wanti biraa immoo yoo jiraate eegnee torban tokko guyyaa muraasa eegnee progresii jiru immoo wanti addaa tokko yoo jiraate yeroo gabaabaa keessatti immoo walitti deebinee akkuma kana walii ibsina, waliin iyyina, waliin mirga ummata keenyaa kanaaf qabsoofna. Hamma isaan dhufanii maatii isaaniitti makamanitti wal bira dhaabbannee khayrii hojjetamu khayrii dhenne, dogongoro hojjetamu yookaan badii hojjetamu kun badii dhenne ifaaf ifatti walitti himaa akkasitti deemnan isiniin jedha. Wajazaakumullahu khayran. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Samida samini fagata gadila landa chida da chenni tabata dachevi yorma ishen yo jirtu
barbaadan qalbii cabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እስቲ አሁን ድምጽ ይሰማል አይሰማም? እስቲ ድምጽ የሚሰማችሁ ከሆነ በትክክል እስቲ ይሰማል? ድምጽ ይሰማል ወይ? እስቲ ሰዎች እየገቡ ነው። ድምጽ ይሰማል? አይ ቲንክ አሁን በማይክ ስለሆነ ይሰማል ብዬ አስባለሁኝ። አማን ነጋማ ኦኬ ኦኬ አማን ነጋማ አይ ቲንክ እንትኑም ጥሩ ይመስለኛል አሁን ላይ خير ان شاء الله هيا نموني أنقلني في انتقوبسي خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الرندي بيا أكو I'm sorry أفاني أكو مرة فجل كبي بمجمرة بأمارينيا يتوسنا نجر ملك تلاس تلالفنا بكتلو دقمو بورمينيا ملسبت هاللهون قدم مثل بدمس طرات مكنيات بمحل አቋርጬ ነበር ምንድነው እነዚህ በሳዑዲ የሚገኙ ወገኖቻችን ለኔ በጣም ዴይሊ ቤስ በቀን ውስጥ ከ5 ጊዜ በላይ ከሳዑዲ ይደወልልኛል ከመደወሉ ብዛት እያንዳንዱ እስር ቤትን በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ እስከማወቅ ደርሻለሁ ለምሳሌ በዋነኝነት ጅዳ አካባቢ ሹመይሲ እስር ቤት የሚገኙ طريق الخرج طريق መካ ላይ ጀሙም ላይ ሐዳ ላይ እንዲሁም በሪያድ እስር ቤቶችም እንደዚሁ በርካታ ወንድሞች 2 አመት የታሰሩ አመት ከ8 ወር የታሰሩ አባቶች እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ልጆችና ሚስቶቻቸው ውጪ ላይ የሚሰቃዩበት ሁኔታ ከመሰቃየትም አልፎ ላላስፈላጊ ክብራቸውን ለሚነኩ ነገሮች መጋለጣቸውን መጫወቻ እስከመሆን መድረሳቸውን በጣም ዘግናኝ የሆኑ በርካታ ነገሮችን ሰማለሁኝ እስር ቤት ውስጥ ያሉት ደግሞ የሚመገቡት ምግብ የሚተኙበት ቦታ እንዲሁም ለተለያዩ ወረርሽኞች መዳረጋቸውን ከዚህም አልፎም አንዳንዶች በጣም በመታሙበት ሰዓት ላይ ህክምና እንደማይደረግላቸው ከዛ አልፎም እዛው ሙቶ እንኳን ሬሳቸው በጊዜ በወቅቱ እንደማይወጣ 3 ቀን ከተገማማ በኋላ አክረመኩም አላህ አክብራችሁ ያው ያለው ተጨባጭ ይሄ ስለሆነ አንዳንዶች ራሳቸው እስከ መሳት ከአቅላቸው ውጪ እስከ መሆን ለእብደት እስከ መዳረግ መድረሳቸውን በአካሎቻቸው ላይ የተለያዩ ነገሮች ወጥቶ ሰውነታቸው እየረገፈ ያለበት ተጨባጭ ስለመሆኑ ብዙ ነገሮችን ሰማለሁኝ በየቀኑ ማለት ነው ሰማ ግን ዝም አለለም እንደ አንድ ሙስሊም እንደ ሰው እንደ ዜጋ ያሳምመኛል አንዳንዶቹን አብሬያቸው ነው ማለክሰው በመደውሉበት ሰዓት ላይ ማለት ነው ወዲያው ግን ለሚመለከታቸው ሰዎች የጉዳይ ምን ደረሰ ምን እየተደረገ ነው በስልክ በአካል በመሄድ የተለያዩ ነገሮችን ነበር ሳደርግ የነበረው አንዳንዴ ካቀሜ በላይም በሚሆንበት ሰዓት ላይ እኔም እንደማንኛውም ሰው ሚዲያ ላይ ወጥቼ የጮህኩባቸው ጥሪዎችን ለሀገር ውስጥም ለመንግስትም እዛላሉ ሰዎችም ጭምር ያስተላለፍኩበት ጊዜም አለ ብዙዎቻችሁ ለዚህ ምስክሮች ናቸው አሁን ሰሞኑን ያለው ሁኔታ ያለው ተጨባጭ ምንድነው የሚመስለው ይሄንን ማስተላለፈው
ለብዙ ለተለያዩ ምክንያቶች ነው ይሄንን የዛሬ መልእክትን ማስተላለፈው። ዛሬ አሁን በተጨባጭ መንግስት ምን እያደረገ ነው? ኤምባሲው ምን እያደረገ ነው? ውጭ ጉዳይ በተለየ መልኩ ምን እያደረገ ነው? ሰሞኑን እዛ የሄዱት ልኡካን ቡድኖች ምን ተነጋግሮ መጡ የሚሉ ነገሮችን ለእናንተ ለማድረስ የፈለኩት። ይሄንን በማደርግበት ሰዓት ላይ አንዳንዶቻችሁ ያው የየራሳችሁ የሆነ ግንዛቤ የራሳችሁ የሆነ ትርጉም ልትሰጡት ትችላላችሁ። አይ ዶንት ኬር፣ ያ አይመለከተኝም። አሁን በዋነኝነት ግን እዛ እስር ቤት ላይ ያሉ ወገኖቻችን ያለውን እውነታ አውቆ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ሞራላቸው ከፍ እንዲል ተስፋ እንዳይቆርጡ ለማድረግ ነው። ዛሬ እኔ በየቀኑ የማደርገውን ሳይሆን የዛሬውን ነው፣ ሰመሪውን ነው፣ ጭማቂውን ወይም እስካሁን የደረስኩበት ነገርን ነው የምነግራችሁ። ከውጭ ጉዳይ ሰዎች ጋር እዛ ሄዶ ከመጡ ሰዎችና በቀጥታ ጉዳዩን የሚከታተሉ ሰዎች ጋር ቀጥታ ሰፊ ሰዓት ወይም ሰፊ ደቂቃ አውርቻለሁ። ከሳውዲ አምባሳደር ጋር በቀጥታ አውርቻለሁኝ። ሂዶ ከመጡ ሰዎች ከልኡካን ቡድኖች ከመሻይኾች ጋር በቀጥታ አውርቻለሁኝ። ከሶስቱ ያገኙትን አንድ በአንድ ነገራችኋለሁ ማለት ነው። ህዝቡን ማወቅ ስላለበት ያለውን ነገር አውቀን በየት ወዴት ምን መስራት እንዳለብንም አውቀን ሁላችንም የድርሻችንን እንድንወጣ ማድረግ ነው ማለት ነው። ልኡካን ቡድኑ ውስጥ ከተሳተፉ ሰዎች ውስጥ ዶክተር ጄላንን ሳወራቸው ከዚህ እንደሄዱ እዛ ያለው መንግስት አቀባበል እንዳደረገላቸው ልዩ አውሮፕላን ልኮላቸው የወዚር ዳኺልያ የሀገር ውስጥ ሚኒስትርን በቀጥታ አግኝቶት እንዳወሩትና እነሱ በመምጣታቸው በጣም ደስተኛ እንደሆኑ ያሉ የተለያዩ ከዚህ በፊት የነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ውስጥ በመግባቷ የተለያዩ የተቀያየሩ የፖለቲካ አስተላለፎችና የድጋፍ አስተላለፎች የነበሩበት ሁኔታና አንዳንድ ጊዜ የዲፕሎማሲ ጉዳይ ላይና ታች ከፍ ዝቅ የሚልበት ተጨባጭ የነበረበት ሁኔታና አሁን ግን ጥሩ ውይይት አድርጎ ጥሩ መግባባት ላይ እንደደረሱ እነሱም ከእስልምና ታሪክ አንፃር ኢትዮጵያ ለሳዑዲ ምን እንደነበረች ባለውለታ እንዴት እንደነበር ይሄንን በሰፊው ተነጋግሮ ሰውየውም በጣም ስሜቱ ተነክቶ የነበረው ሁኔታ እንዴት እንደተፈጠረ እንዳስረዳቸውና አሁን ግን ያ የነበረው ሚስ አንደርስታንዲንግ ያለ መግባባት በሀገሮች መካከል የነበሩ አንዳንድ እዚህ መንገራገጮች የነበሩ ነገሮች ግን ተስተካክሎ እነዚህ ዜጎች በአስቸኳይ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚያደርጉትን ነገር በሙሉ እንደሚያደርጉ ቃል እንደገባላቸው ወዚር ዳኺልያ ወይም የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማለት ነው። የተወሰኑ እስር ቤቶችንም ሄዶ የተወሰኑ ሰዎችንም እንዳናገሯቸው እዛ ያሉ የሚመለከታቸውን ኤምባሲ ውስጥ ቆንስላ ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንዳናገሯቸውና ከዛ ውጪ ደግሞ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በኢኮኖሚ ጉዳይ በጋራ ትብብሮች ላይ ውይይት አድርጎ እንደመጡ ነግሮኛል ማለት ነው። ሰፊውን ነገር ያወራነው ከውጭ ጉዳይ ሰዎች ጋር ነው። ከሄዱ ውጭ ጉዳይ ውስጥ እዛ ሄዶ ከመጡ ሰዎች ጋር ምንድነው የነበረው ዋነኛው ችግር? አንደኛ ከጦርነቱ በፊት በብዛት ኢትዮጵያውያንን መንግስት ጭኖ ሲያመጣቸው እንደነበር፣ በጦርነቱ ምክንያት ደግሞ ብዙ አቴንሽን እዚህ ሆኖ ሀገር በጣም ሌላ ውጥረት ውስጥ ስለገባች ያ ነገር እንደቆመ፣ አንዳንድ ባልተገባ መንገድ ጉዳዩ እንዲሄድ የሚፈልጉ አካላት ደግሞ በውጭ ጉዳይ ውስጥም እዛ ያሉ ሰዎችም የተለያዩ አካላትም እንደነበሩና ያ ምን እንደሆነ ብዙዎቻችሁ ይገባቸዋል። ዝርዝር ውስጥ መግባት የሚያስፈልግ ነገር ስላልሆነ ጉዳዩ እንዲመሰቃቀል ኢቨን አንዳንድ ሰዎች
ከእስረኞች መካከል ሊሴ ፓሴ ሁላ ተሰርቶላቸው ሳይልኩ አግቶ እዛው ጉዳዩን አስቀምጦት የነበሩበት ተጨባጭ እንደነበር አሁን ላይ ግን ይሄ ጉዳይ በአስቸኳይ መፈታት እንዳለበት ታምኖ ከውጭ ጉዳይ ዶክመንቴሽን ጉዳይ የሚሰሩ ሰዎች የግድ መኖር ስላለባቸው የኢሚግሬሽን ሰዎች ጭምር ከዚህ ሄዶ ስራ እየሰሩ እንደሆኑ ለምንድነው ይሄ የሚደረገው ኢትዮጵያውያንን ብሎ ይሄ ዲሲ ፓሴ መስጠት ማለት ዜግነት መስጠት ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊ ይሆናሉ ቀጥሎ ሊመጣ የሚችለው ነገርም ሁሉ ነገርን አብሮ መሸከም መቀበልን የሚያስፈልግ ስለሆነ በኢትዮጵያ ስም እዛ ተቀላቅሎ በተለያዩ እስር ቤቶች ላይ ተቀላቀሉ የተለያዩ ሀገር ዜጎች እንዳሉና ያንን በተቻለ መጠን የመለየት ስራ መሰራት ስላለበት እነዚህ ሰዎች እንዴት መምጣት አለባቸው ስመጡስ እዚህ የት ነው የሚያርፉት የሚሉ ነገሮችን በሀገር ውስጥም ጭምር መሰራት ስላለበት እነዚህ ስራዎች ደግሞ እዚህ የተሰሩ እንደሆኑ ውጭ ጉዳይም ትኩረት ሰጥቶት ሰዎቹን ሊስት ወስዶ መመዝገብ ማጣራት የሚመለሱበት ዶክመንት ማዘጋጀት አስፈላጊ የሆኑ በጀቶችን ለዚህ ጉዳይ ማመቻቸት ማዘጋጀት በረራ ማቀናጀት የመሳሰሉ ነገሮችን የሚሰራ ቲምን እዛ ልኮ እዛ ትቶ እንደመጡና ያን እየሰሩ እንደሆኑ ኮመንሊ ያው ሁላቸውም ከውጭ ጉዳይ ሄዱትም ከዚህ የኢኮኖሚ ሚኒስቴር የሄዱ ሰዎችም ከሃይማኖት ጉባኤ የሄዱ ሰዎችም ሁሉም ቦታ ላይ በጋራ ነው ሁሉም ውይይቶች ላይ በጋራ የነበሩ ስለሆኑ በሀገራት መካከል የነበሩ የተወሰኑ በጦርነቱ ምክንያት በተለየ መልኩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ላይ የተወሰነ ተጽዕኖ ያደረበት ተጨባጭ የነበረበት ሁኔታ አለ ያ በተወሰነ ደረጃ ይሄን ለማስተካከል ጥረት እንደተደረገና አሁን ግን ይህ እንደተስተካከለ mutual understanding የጋራ መግባባት ላይ የተደረሰ እንደሆነ በቅርብ ቀን ዜጎችን መጫን እንደሚጀመር እስከዛ ግን ሰብር ማድረግ ትግስት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ከውጭ ጉዳይም በዚህ መልኩ ተነጋግረናል ከአምባሳደሩ ጋርም በቀጥታ ያወራነው ምንድነው እየተሰራ ያለው ከልኡካን ቡድኑ ሰምቻለሁ ከውጭ ጉዳይ ሰምቻለሁ ይሄን ወጥቼ ለማህበረሰቡ ማውራት ስላለብን ምንድነው ያለው የሚለውን ነገርን በቀጥታ ደውዬ አውርተናል አምባሳደሩም ዋና ስራችን ዜጎቻችንን በሰላም ወደ ሀገራቸው የመመለስ ጉዳይ ነው ስራ የምንሰራው ዜጎቻችንን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ስንል እስካሁን ድረስ በነበረው ሂደት ላይ ብዙ ጣውረዶች ነበሩ የተለያዩ ማነቆች የተለያዩ መሰናክሎች በየቦታው እዚህም እዛም የነበሩ ሁኔታዎች እንደነበሩ አንድም ቀን እንዳላረፉ ጧት ማታ በዚህ ጉዳይ ላይ አንዴ በዚህ በኩል አሳካን ስሉ በዚህ በኩል ሲፈታባቸው እንደነበር አንስቶልኝ አሁን ላይ ግን የፈለገውን ያክል ዋጋ ከፍለን ዜጎቻችንን ወደ ሀገራቸው ልንመልስ አስፈላጊ የሆኑ የዶክመንቴሽን ስራ እየሰራን ነው ያለነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ዜጎቻችን ለሀገራቸው ምድር ይበቃሉ እስከዛ ድረስ ሞራላቸው እንዳይነካ ተስፋ እንዳይቆርጡ አንዳንዶች ያው ሁሉም ሰው የየራሱ የሆነ ኢማን ደረጃ የእምነት ደረጃ እምነት ምንም አለው ግን ህይወታቸውን ላላስፈላጊ የሆነ ጥቃት ጉዳት እንዳያደርሱ አደራ ምችሉትን አድርጉ እናንተም የሚለው ነው መልእክት ያስተላለፉልኝ በአጠቃላይ መልኩ እየሰማን ያለነው ነገር ያሳምማል ስሜትን ይጎዳል ነገር ግን በመንግስት በኩል ትኩረት እንዳልተሰጠው ተደርጎ የሚታሰበው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ግን እንደነገርኳችሁ የተለያዩ እዛ ኢቭን እንኳን ኤምባሲ ውስጥም ቆንስላ ውስጥም
እዛው ደግሞ በዜጋ እዛ ሆኖ በዜጋው ላይ ደባ የሚሰራ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባውን ትቶ በገንዘብ ዶክመንት የሚሸጥ ወረፋ የሚሸጥ ተራ የሚሸጥ በመመሳጠር ከተለያዩ አካላት ጋር ከዛ ካሉት ፖሊሶች እዛ ካሉ በተለያየ ቢሮክራሲ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር በመመሳጠር የተለያዩ ነገሮችን የሚሰራም እንዳለ ተደርሶበታል አውቋል ማለት ነው። ይሄን ለማወቅ ጊዜ ወስደዋል። ይሄን ሁሉ ጊዜ መውሰድ ነበረበት አልነበረበትም ሌላ ጉዳይ ነው። የሆነው ሆኖ ግን እነዚህ ሰዎች በጣም በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ከመቶ ሺህ በላይ ዜጎች ናቸው የተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ ያሉት። ኦቨርናይት ተነስቶ ተጭኖ መምጣት የማይችሉ መሆኑ ያው እንትን አይደለም። ስለዚህ በተቻለ መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ብለዋል። እስኪ የተወሰነ ጊዜ ሁላችንም ተጽዕኖ በመፍጠር ድጋፍ በማድረግ ዱዓም በማድረግ እዛ ያሉ እስረኞችን ሞራላቸው የወደቁ ያሉ ሰዎችን እዛ ያለን ሰዎች ይደን ሞራላቸው ከፍ እንዲል በማድረግ ሌላው ቅድም የረሳሁት ሕክምና እንዲደረግላቸው እንደተስማሙ አያያዛቸው ሰብአዊነትን ባከበረ መልኩ መሆን እንዳለበት እንደተነጋገሩ ይሄን ሁሉ ነገር ነግሮኛል። ምን ያክል ተግባራዊ ይሆናል አብረን የምንከታተል ይሆናል። እስካሁን ድረስ ያው እስካሁን ድረስ እስካሁን ሰዓት ድረስ ያለው ተጨባጭ ወይም ያለው መንግስት ጋር ያለው ይሄንን ይመስላል። አሁንም ቢሆን ይሄ ወገን ለወገን የሚያሰማው ድምጽ የሚደረገው ጩኸት ሁሉም የተዘናጋም በጥቅም ተደልሎ ዜጋውን የሚሸጥም ላላስፈላጊ እንግልት እየዳረገ ያለውም ሰው እንዲቆሙና ሰብአዊነትን ቅድሚያ እንዲሰጡ የሚለውን መልእክትን በዚህ ማስተላለፍ እፈልጋለሁኝ። ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ደግሞ በኦሮምኛ የተወሰነ መልእክት ለማስተላለፍ እሞክራለሁኝ።